Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboleewwan keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirtuu jajjabaattu an nagaadha alhamdulillah. Har'a immoo sagantaan isiniif qabadhee dhufee haala ittiin baanarii qoosaa barreeffatan isinitti agarsiisuudha. Ani aappiidha. Aappiitiin kan qophaa'udha. Aappii sana akkuma aappiiwwan kaanii Play Store irraa argattu. Play Store keessa wayita seentan bakka duwwaa kanarratti image chief jettu. Image chief jettu. Image chief jettanii sarchii gootu. Jalqaba irratti kan argamtu kana jechuudha. Ani install godheen jira waan ta'eedhaaf isin install godhattu yookaan finii buufattu. San booda open jettu. Open erga open jettanii booda fakkeenyaaf asirratti filannoodhaaf suurawwan adda addaa kaa'amanii jiru. Online dha by the way wanti dalagamu interneeta qabaachuu qaba bilbilli keessan. Fakkeenyaaf asirratti bifa kanarratti nama tokkoof waan kana jechuudha. Jecha kanarratti bifa qodaa shaayii kana keessatti jecha tokko barreessuudhaaf yoo feetan maqaa keessan barreessuudhaaf anama fakkeenyaaf Oromiyaa haa jedhu. Oromiyaa jedhee wayitan select godhee Oromiyaa dheerra keessanaaf taa'ee jira jechuudha. San booda suuricha save godhatanii nama feetaniif erguu dandeessu jechuudha. Viber irratti Messenger, WhatsApp, Line kanneen isinitti toletti jechuudha. Favorite keessan irratti fakkeenyaaf nama karaa deemu wayii hiriyaa yoo qabaatanii jettan bifa mallattoo daandii isiniif fidaa. Bakka kanarratti bakka duwwaa kana cuqaastanii bakka kanarratti karaa nagaa jettu. In cuqaastu suurichuma maal ta'ee jira asirratti karaa nagaa ta'ee jira jechuudha. Namatti erguudhaaf hin mijate jechuudha. Chaatiin keessan moor miidhagaa ta'a jechuudha beektanii. Fakkeenyaa fi keessattuu warri amma fakkeenyaaf gaazexaa kana fa'i jechuudha. Gaazexaa irratti yeroo tokko qoosuudhaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun gaazexaan kun asirra jira miti Daily News kan jedhu kana jechuudha. Bakka duwwaa kana cuqaastanii bakka adiisan jechuudha. Nama fakkeenyaaf Muhammad bin Al-Jazeera jedhu. Yeroo hin cuqaasee jedhee kallattumaan Muhammad bin Al-Jazeera gaazexaadhuma waan qophaa'ee ba'ee fakkaatee jira jechuudha. Gara biraa irratti immoo fakkeenyaaf buna kanarratti immoo amma fakkeenyaaf shaayii kanarratti dhugii yoon jedhee kana tuqee jedhee bunicha irratti dhugii jedhee bifa bareedaadhaan taa'ee jira jechuudha. Kunis nama gammachiisa moor. Kan biraa immoo dhiirotaaf kan fayyadudha. Dhiirotaaf maalidha kan fayyadu? Warqiin yeroo ammaa akkuma beekamu gatiin isaa qaala'ee jira. Kanaaf haadha manaa keessanii fi haga waa argamee warqiin bitamutti bifa kanaan waa tokko barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf bakka kanarratti nama fakkeenyaaf maammishuu jedhu yeroon sallakti godhu maammishuu naaf ta'ee jira jechuudha asirratti. Gara biraa immoo Oromiyaa yoon jechuu barbaade jedhee Oromiyaa sallakti yeroon godhee jedhee Oromiyaa naaf ta'ee jira. Suuraa kana akkamittiin save godhe jettanii rakkatina. Kallattumaan save kan jedhu kun gararree kanarratti jira jechuudha. Bifa halluu bulee yookaan fi buluudhaan jechuudha. Yeroo save gootanii jettan asirratti dan jettu ofiisaatiif loading jedhee save godhee gaalarii keessan keessa isiniif ol kaahaa jechuudha. Amma ta'ee jira gaalarii keessatti abbaa feetaniif gaalarii keessan keessa seentanii erguu dandeessu. Fakkeenyaaf ammas gara biraa koofiyyaara ta'uu feetan yoo feetanii jettan kallattii adda addaa baanaroota mimmiidhagootu jiru. Baanaroota ammeesda ta'an hedduutu jiru. Keessaa kan filannoo keessanii filattanii by the way baanarootni lookii ta'anii jiran jiru qarshiidhaan kan bitaman jechuudha. Subscribe godhamee jechuudha. Isaan isaa irra darbaa kan isinitti tolee jedhee yoo fakkeenyaaf kubbaa miilaa fa'i kan barbaadan yoo ta'ee jedhee asirratti fakkeenyaaf Oromiyaa yoo barbaadan maqaa keessan Muhammad jedhee nama fudhee jedhee Muhammad naaf ta'ee maaliyaa Biraaziiliitiin naaf ta'ee jira jechuudha. Egaa filannoowwan hedduu qaba. Kan filatu isinii horii jaamaa nyaataan geenyaan maal jedhama mammaaksa garuu kan isiniin akkas jechuu kiyya miti na of qalchaa jechaman jedhee as keessaa kana isinitti tolee jedhee filattanii waan barbaadan irra godhachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.